furmaanni dhufu seenaan dhufu cunqursaan dhufu wantoonni hedduun amma akka ajandaatti kaa'amanii jiran kun akkuma jiran itti fufuu deemu waan ta'eef wanti haaraa ta'uu hin danda'u. Waan bakkaan galmaan nama ga'u ta'uu hin danda'u kan jedhu amantaa qabna. Keenya hordoftoota miidiyaa kanaadhaa hundumti keessanuu bakka jirtanitti assalaamu alaykum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatuh. Akka kana isiniin jenne yoo ta'a taansuudhaan addaa miidiyaa keenya kana waamnee ergaa dabarsuudhaaf waa'ee marii biyyoolessaa ilaalchisee marii kana akkamitti adeemaa jira maaliin adeemaa jira jechuu ergaa uummata keenyaan dabarsuudhaafi uummannis mootummaanis ergaa kana nu boruu qabaneeti barbaanne. Innis maanni waa lama ilaaluun keenya gaariidha. Marii biyyoolessaa yoo jennu uummata musliimaa persentaaja 60 ol yookaas akka biyya Oromiyaatti guddaa ta'e kana itti hirmaachuun gaaffii keenyas dhaggeeffachuun ajandaa jiru qopheessuun waan hundumayyuu qopheessuudhaaf tokko uummata koree kana keessatti uummanni gahaa ta'e hawaasni keenya irratti argamuun murteessaa waan ta'eedhaafi iyyaatti jirra si gaafataa jirra. Tokko lammaffaa hawaasni keenya musliimaa seenaadha kuni taarika kuni seenaa kana kan hin dabarre kan hin dhokanne qopheessinee yeroo mootummaa kana keessatti ummatti hundumtuyyuu irratti hirmaatee sagalee isaa akka kennatee akka ashaaraa isaa godhuuf maal gaafiin keenya maalin gaafadhaanii maaltu na dhibe jechuudhaaf beekuun barbaachisaadha. Kanaaf jennaan majlisni Oromiyaadhaa wanti inni murteeffatee jiru gaaffii keenya dhiyeessinee gaaffii keenya dhiyeessuudhaaf wajjiniin koreen keenya nu gahaa ta'e uummata keenya mijaa gahaa ta'e itti ramadamuu tokko lammaffaa uummanni keenya akka qophaa'u kanaaf barbaanneeti. Ajandaan marii jechuudha. Ajandaan marii biyyaalessaa kun biyya keenya Itoophiyaadhaaf hangam barbaachisaa akka ta'e waan gaafachiisu miti. Kana keessatti uummannis hirmaatee rakkoo bara dheeraadhaaf jaarraalee dheeraadhaaf biyya kanarra walirra tuulamee uummatarra tuulamee ture furuun hangam barbaachisaa akka ta'e waan cimsamee itti amanamee jirudha. Kana ilaalchisee akka hawaasa musliimaatti biyya kana keessatti uummanni musliimaa seenaa akkamii dabarsee bara akkamii hacuuccaa akkamii dabarsee kan jedhu waan dubbatamee dhumuu miti. Ammallee immoo hacuuccaan sun seenaan cunqursaa fi dhiittaa darbe sun ammallee seenaa biyyattii keessatti mul'ina bifa biyyattii keessatti haasawa biyyattii keessatti aadaa biyyattii keessatti ashaaraa ta'ee wanti mul'atu jira. Waan hedduutu jira. Kana furuudhaaf marii kana irratti kana dhiyeessuudhaan waan kana qulqulleessanii seenaa haaraa biyya guddattuu biyya badhaate haaraa kan waloo ta'e kan hundumtuu ittaman kana sirreessuuf hundeessuudhaan fuulduratti deemuudhaaf mariin kun baay'ee barbaachisaa akka ta'e itti amannaa jechuudha. Akka bakka bu'oota hawaasa musliimaatti majlisni keenya manni marii dhimmoota islaamummaa keenya carraa kanatti baay'ee gammadaa. Kana keessatti hirmaachuudhaafis abdii guddaa gochaa ture. Karaa majlisa federaalaas mana marii dhimmoota islaamummaa federaalaas sagantaa adda addaa keessatti hirmaatee abdiidhaan eegaa turre. Ajandaaleen akka biyyaatti qoratamanii jiranis naannoo keenya qofatu hin ta'in kan biyya ilaalan waan ta'aniif nutis kana keessa akka qaama tokkootti hawaasni keenyas hayyoonni keenyas beektonni keenyas hirmaatanii qaama uummata biyya kanaa waan ta'aniif hirmaatanii rakkoo kana ibsanii kun seenaa haaraa fuulduraatti barreeffamuuf deemu waliin jireenya fuulduratti dhufuuf deemu keessatti sirraa'ee hundumtuu itti gammadee akka deemu qooda keenya gumaachuudhaaf baay'ee barbaachisaa ture.
baay'ee abdachaa turre itti qophaa'as turreera ammas ittuma jira. Haa ta'u malee carraan kun ajandaan qophaa'ee akka biyyaattis koomishina biyyaalessaa marii kanaatti dhiyaate karaa majlisa federaalaa gara 47 kan jiran nutillee kana fuunee irratti mari'annee qorannee ummata keenya biraanis geenyee caasaalee keenya biraan gaddabarsinee geenyee uummanni akka irratti hirmaatu goone eegaa jirra jechuudha. Haa ta'u malee duraan abdii guddaan kan kennamaa ture karaa koomishina marii kana karaa qaama keenya majlisa federaalaatiin nu gaafate abdiin guddaan kan ture amma garuu hirmaannaa sana carraa argachuu waan hin dandeenyeef sana argachaa waan hin jirreef hawaasni keenya akka nuti eegnutti wanti kun dhufuu waan hin dandeenyeef kun immoo rakkoon sun miidhaan sun ajandaaleen sun hundu ukkaamsamanii akka jiranitti akka itti fufan kan godhuu fi seenaan fuulduratti wanni fuulduratti nu eeggatu rakkoo hedduu ammallee nutti deebi'ee dhufuuf waan ta'eef kana ibsuuf immoo dirqamni waan nurra jiruu fi ummata keenya beeksisuudhaaf sagantaa kana qopheessine hirmaannaan kun nuuf qoodamuu qaba. Hawaasni keenya waltajjii kana keessatti hirmaatee ajandaan kun nuuf qabamuu qaba gaaffii jedhu qabna jechuudha. Kun amma wanaatti nuu ta'aa hin jiru. Xalayaa adda addaas barreessineera karaa gara majlisa federaalaatti kun ta'e jedhamee wanti deebiin nuu kenname hin jiru. Isaanis achi akka ibsa irraa dhageenyutti waan kana itti deemanii ifaaja gochaa akka jiran dhageenya. Ammallee immoo akka naannoo keenyaatti wanti kun yeroo jalqabamuuf deemu kanatti muslimni naannoo keenya hirmaachuu qabu. Manni marii uummata islaamummaa akka hirmaattota qopheessan hirmaachisuun danda'amu gochuu barbaachisa jenneeti kan amannu kana eegaa jirra jechuudha. Kun yoo ta'uu baate furmaanni dhufu seenaan dhufu cunqursaa inni jiru dhufu wantoonni hedduun amma akka ajandaatti kaa'amanii jiran kun akkuma jiran itti fufuu deemu waan ta'eef wanti haaraa ta'uu hin danda'u. Waan bakkaan galmaan nama ga'u ta'uu hin danda'u kan jedhu amantaa qabna. Kanaaf ergaa kana dabarsuu barbaanna hawaasa keenyattis qaama ilaallatuttis jechuudha.